Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ODUU sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna an Mahammed Fantaalleetiin. Miseensotaa fi hooggantoonni KFO hidharraa hiikaman ibsa baasaniin haalota dabranii fi egeree ilaalchisee yaadgume yookaan isteetimentii ibsatan keessatti akka dhuunfattis ta'e akka dhaabaatti qabsoo karaa nagaa geggeessaa turreetti fufuudhaan mirga uummata Oromootii fi kan sabaa fi sablammoota biyya kanaa dhugoomsuuf akka hojjennu irra deebinee isiniif mirkaneessuu barbaanna jedhanii jiru. Baatii 8 booda ammajjii 2022 hidharraa bahuu kan mirkaneessan hidhamtoonni siyaasaa ajjecha aartistii keenya qaalii Hacaaluu Hundeessaa aansee hidhaan nurratti raawwatame guutumaan guututti bu'uura siyaasarraa kan madde jedhan gaagama siyaasaa biyyattii keessatti uumamee fi balaa hamaa baatiiwwan 13 dabran keessa mudateem of duuba deebi'anii sirreessuuf yeroon isaa baay'ee barfatuun isaa waan wal nama gaafachiisuun qabu kan jedhu yaadgumeen hidhamtoota siyaasaa hiikaman kana haa ta'u malee hammamuu dhiphatus badiin biraa akka hin uumamne hambisu nagayaaf tasgabbii deebisanii dhugoomsu hawaasaaf uummattoota walitti araarsuu fi biyyattii deebisanii ijaaruudhaaf carraan ni jira jennee amanna jedhan. Oduu keenya itti aanu ajjecha abbootii gadaa karrayyuutu gadaamichillee hordofuun gooliin hawaasa karrayyuu irratti raawwatamaa jiru daran hammaachaa jiraachuun himame. Namoota 23 mojootti hidhaman keessaa manguddoon Jiloo Boorrayyuu jedhamu reebicha poolisaatiin yoo ajjeefamu namoonni 6 hiikamanii turan. Wayitii ammaa immoo namoota 6 hiikamanii fi namoota 2 gaafa ajjecha suukanneessan sun raawwate miliqanii baansan fidaa jechuun waraanni bilbilan hawaasa karrayyuu goolaa jiraachuu jiraatan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Kana kan raawwataa jiran ergama addaa araarsaa mardaasaa kan ta'im taaddalee diriirsaa yookaan bulchaa aanaa Fantaalleem duraanii daggafaa alamuu nama jedhamu kantiibaa magaalaa Mataa Haraa fi bulchaa aanaa nama Kaliil Gadaa jedhamu ta'uu qaamonni dhimmichatti dhiheenyan hordofaa jiran saaxilanii jiru. Godina Shawaa lixaa aanaa daannootti waraanni bilbilan dubartii ulfaa ajjeesuun himame. Aanaa daannoo gandaa Hancabbii Baddeessoo jedhamutu hixata kaleessaa gaafa ammajjii 2022 waraanni bilbilan dubartii ulfaa addee Birqee Kabbabaa jedhamtu maqaa shanee wajjin hidhata qabda jedhuun ajjeesuu jiraattonni himan. Addee Birqee Kabbabaa kan ajjeesan nyaata hojjettee bosonatti waraana bilisummaa Oromootiif geessiti sababa jedhu yoo ta'u isiin garuu Oromoo taatee dhalachuun alatti hirmaannaa siyaasaa kamirraa walaba ta'uudha inni kan odeeffate. Wal-dhibdeen Itoophiyaa keessatti adeemutti jiru furmaata nagaa akka argatuuf Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin bilbilaan haasa'uu isaanii waajjirri pirezidaantii Ameerikaa Waayit Haawusiif hoomse. President Joe Biden hiikamuun hooggantoota siyaasaa tarkaanfii dansaa ta'uu isaa kaasuun rakkoon biyyattii mariin akka furamu dhaamanii jiru. Haleellaa diroonii fi gaagama lubbuu lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru ammoo daran yaadda'uu kan ibsan bulchaan Ameerikaa bulchiinsi Abiy Ahmed dhimma kana akka furu dhaamanii jiru. Minnesota aanaa arfaffaa bakka bu'uun Koongiresii Ameerikaaf kan dorgomaa jirtu Amaanee Badhaasoo milkaa'aa jiraachuu The Intercept gabaase. Dhalattuun Oromoo yeroo jalqabaatiif filannoo Koongiresii Ameerikaa bara 2022tiif fiigaa jirtu Amaanee Badhaasoo mallaqa dorgomichaaf barbaachisu $300,000 ol sassaabuun imala milkaa'ina irra jiraachuu isii gabaafamee jira. Sochiin Amaanee Badhaasoo taasisaa jirtu waggoota 21f miseensa paartii Dimokiraatii kan taate Riippablikaan Beetii Maakaalom kan Koongiresiif dorgomaa jirtuuf qormaata guddaa taate jedhamaa kan jiru yoo ta'u dhalattuun Somaaliyaa Riippablikaan Ilhaan Umar yaada Amaanee Badhaasoo ilaalchisee kenniteen namoota hanga amma naqunnaman keessaa Amaanee Badhaasoo dinqisiifamtuudha jette. Gaazexeessitoonni Aljeeriyaa Kaameruunitti sibiila qara qabuun waraanamanii saamaman. Gaazexeessonni Aljeeriyaa 3 kanneen maqaan isaanii Ismaa'il Amokraane Mahadi Dhahaki fi Mahammed Assaani jedhaman Kameruun magaalaa Duwaalaa keessatti dhiheenya hoteela isaaniitti waraanamanii qabeenyi isaanii saamame. Gabaasan BBC irraa arganne akka addeessutti waldaan kubbaa miilaa Aljeeriyaa gaazexeessitoonni kunneen taphoota waancaa Afrikaa gabaasuuf Kaameruunitti imaluuf garee yakkaan haleelamanii mallaqni bilbilee fi paaspoortiin isaanii saamamuu ibse. Taphataan cimaan Aljeeriyaa Ismaa'il Binnaakar ergaa Tiwiitara isaa gubbatti maxxanseen onneen keenya si waliin jira jechuun jajjabeessee jira. Ijoo keenya xumuraatiin badhaafamtuu Noobeelii nageenyaa Aung San Suu Kyi irratti manni murtii Myanmar hidhaa dabalataa biroo waggaa 4 murteesse.
manguddoon ganna 74 meeshaalee communication work talks jedhaman alaa galchuu fi seeraan ala qabachuun akkasumas qajeelfama COVID-19 cabsuun himatamtee turte. Paartiin Addaa Saansuukii sadaasa 2020 erga filannoo adeemsifamee mo'attee booda waraana biyyattii ji'a gurraandhalaa 2021 aangoo biyyattii qabate. Ergasiis waraana biyyattii ammoo sagaleen filattoota waliin dhahameera jechuun himatama. Himata irratti baname kanas miidiyaaleen idil addunyaa hedduun gabaasaa turanii jiru. Ijoon keenya kana fakkaata babal'ina oduu keenya idilee keessaa argattu fayyaa ta'a.